down Naftanya. Down Naftanya. Abiy Ahmed is a killer. 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 Abiy must go now. Abiy must go now. Abiy Ahmed must go now. Abiy Ahmed must go now. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Freedom for Oromo people now. 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 Justice. Justice. Justice for Hajalu Hundessa. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Kabajamota daawwattoota keenya akkuma beekamu Washington DC magaalaa gudditti bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaatti argamna. Yeroo amma waajjira Joe Biden dhaquu deemna. Oromoon isteetaa hunda bakka jiru hunda irraa bahee asitti argama. Yeroo amma hiriira Disembarii guyyaa 9 abbootii amantaa hawwata siinqee dargaggoota shamarranii fi akkasuma warroota sabaaf sablammii cunqurfamoota akka Oromootti cunqurfaman hunda wal makatee hiriirri guddichi kutaa USA isteeta 50 irraa wal ga'ee Oromoon sabaaf sablammii makatee yeroo amma asitti argama. Abbootii amantaa lubaa fi sheekota akkasuma warroota waaqeffataa hunda dabalatee asitti argamanii cunqurfamtootaa fi falmachuudhaaf kanaaf sheer godhaa waliin gaa ispeeshaalii warri naannawa diisitti argamtan hiriiricha akka dhaqqabatan isinin jenna. Amma gara mana waajjira bulchiinsa yookaan ammoo state department waajjira bulchiinsa Joe Biden itti deemuu jirra pirezidaantii Ameerikaa. Kanaaf Oromoon addunyaa jirtan hunda balaaleffannaa Abiy Ahmed akka itti fuuftan bakka jirtanii barattoota hojjettoota hundumti keessanuu qotee bultoota utuun jenne mootummaa kana balaaleffachuu mootummaa kana bakka ga'etti salphisuu mootummaa nafxanyaa mootummaa Oromoo diqqeessu mootummaa saba guddaa diqqeessu mootummaa maqaa Oromoo maqaa qeerroo Oromootiin dhiiga qeerroo Oromootiin achi ga'ee dhiiga qeerroo Oromootiin kurtii argatee Oromoo xiqqeessu qeerroo xiqqeessu Oromummaan salphinna kan jedhu Oromummaan qaanyiidha kan jedhu kana mootummaa kana bira dhaabbachuu hin qabnu. Mootummaa kana waraana mootummaan kun deemsisaaru ilmaan Oromoo akka ittiin hirmaanne hidhamtoonni siyaasaa keessattuu xiyyeeffannoon hiriira guyyaa irraa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa, Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el akkasuma hidhamtoonni maqaa hayyoonni maqaa Oromootiin hidhaman dhimma Oromootiif mirga Oromootiif kan hidhaman hundinuu hidhaa kanarraa akka bahan gallakkifamuu qabanii kan jedhu xiyyeeffannoon isaa. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii balaaleffannaa mootummaa kanaa akka itti fuuftan bakka jirtanii isteeta jirtanii biyya jirtanii bakka jirtanii jirra. mootummaa yeroo ammaa gabroonfataa uummata keenya xiqqaa guddaa osoo jenne waraanatti akka baatan jedhee ilmaan Oromoo yaasee Oromoodhaan kan ajjeesisu qabeenya Oromoo yeroo ammaa caamaanis ta'e siyaasaan yeroo ammaa rakkina keessa utuu jiru rakkina dabaluudhaan yeroo ammaa ummata keenyarraa ilmaan guuree waraanaaf kan ergaa jiru qabeenya isaanii irraa guuree waraanaaf kan ergaa jiru lafa irraa saamee kan gurguraa jiru mootummaa Abiy Ahmed balaaleffachuu qabna. Jawaar Mohammed fa'aa akka gallakkifaman Gammachuu Ayyaanaa Hamzaa Booranaa Baqqalee Garbaa Shamsaddiin hayyoonni Oromoo hundi isaanii akka hidhaa bahan afaan tokko taanee afaan tokkoon akka falmannu Oromoon bakka jirtan hundaa itti bahaa namicha kana mormuun ammoo dhaabachuun mootummaalee addunyaa hundatti isa salphisuun barbaachisaadha jennaa. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii mormii isaa gargaarsa tokkollee akka hin goone waliin akka hin dhaabbanne mootummaa kana akka dura dhaabbanne isin jira. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. 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 No Oromiyaa keessa yoo nageenyi hin jiraanne Itoophiyaa keessa nageenyi hin jiraatu. Oromiyaa keessa yoo nageenyi hin jiraanne Itoophiyaa keessa seerri hin jiraatu. Nageenyi hin jiraatu. Oromiyaan bu'uura
biyyattii saniiti. Qabeenyaanis ta'e teknooloojiinis ta'e waan hundaanuu Oromiyaan bu'uuraa fi handhuura biyyattii sanii waan taateef biyyi Oromiyaa of keessatti hin qabanne dimokiraasiin kamiyyuu hin jiru jecha. Ka Oromiyaa adda baasee biyya biraa dimokiraatessu mootummaan kamiyyuu hin daraarus hin dagaagus. Oromiyaan ala waan ta'u tokkollee hin jiru. Oromiyaan ala wanni ta'amu tokkollee hin jiru. Oromiyaa adda baasee ajjeesaa. Oromiyaa adda baasee saamaa. Naannolee biraa bilisoomsuun, naannolee biraa misoomsuun biyyi biyyan ta'a. Oromiyaa kan barbaadan yeroo diinagdee irraa saaman, Oromiyaa kan barbaadan yeroo ilmaan isaanii itti fayyadaman, Oromiyaa kan barbaadan yeroo saamichaa fi siyaasaa qofaaf barbaadan malee diinagdeen guddisuuf, siyaasaan guddisuuf, misoomaa fi miti Oromiyaa. Kanaaf guddinni yookaan misoomni biyya sanii Oromiyaa keessaa adda baasee isa isteetota biraa kan misoomsu boolla haa seenuu jetti ilmaan Oromoo. Kanaaf ilmaan Oromoo hamma dhumaatti balbanna. Abiy Ahmed hattuudha, piipin kijibduudha. Oromoo ofiif dhaabbanne, uummanni sun Oromoo ofiif dhaabbanne, ofiif dhaabbatanii dhimma Oromoo irraa hajaa hin qabanii, dhimma dhuunfaa isaanii bakkaan gaatan isaan ergamtoota Habashootaati jennaan. Kanaaf Oromoo bakka hin bu'an, piipin Oromoo bakka hin bu'u. Hayyoonni Oromoo hiikamuu qaban. Hayyoonni Oromoo hidhaarraa hiikamuu qaban. Oromootiyya. Hayyoota Oromoo yoo isin iyyitanii hidhaan baafanne, yoo isin hin mormine, hayyoota Oromoo, hayyoota haqaa, falmattoota haqaa. Mootummaan kun gallachiisuutti hin deemu. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii baatanii mormitanii falmachuu qabdu. The killer government, the butcher government, in Ethiopia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Democracy now. Democracy no. Democracy now. Democracy no. Justice now. Justice no. Justice now. Justice no. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand freedom now. We demand freedom now. Amara militia out of Oromia 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 now. Eritrean troops out of Oromia now. Eritrea troops out of Oromia now. Eritrean troops out of Oromia now. Eritrea troops out of Oromia now. Justice for Oromo political prisoners now. Justice for Oromo political prisoners now. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Oromia now. US. 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 UN. UN. Do not. Do not. Do not. Do not. Turn. Blind eye. Blind eye. On genocide in Oromia. On genocide in Oromia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Oromo jirtu. Oromo. Oromo jirtu. Jirra. We shall be, Oromia shall be free. Oromia shall be free. Self-determination for Oromo people now. Self-determination for Oromo people now. Freedom for Oromo people now. Freedom for Oromo people now. Stop burning Oromo village now. Oromoon hayyoota isaa hidhaa baafachuudhaaf carraan godhuu qabu. Falmachuu fi falmachuu qofa. Hayyoonni isaa yoo Oromoon falmate malee Abiy Ahmed bulchiinsa Abiy Ahmedii hayyoota Oromoo falmattoota dhugaa falmattoota haqaa Abiy Ahmed nyaachuu waan deemuuf Oromoon bakka jirtanii falmattanii bakka jiru Oromoon afaan tokkoon bahee biyya addunyaa hundaaf falmatee hayyoota isaa falmattoota haqaa kanneen akka Johaar Mohammed, Abdii Raggaasaa, Gammachuu Ayyaanaa akkasuma Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin Xaahaa fi kan kana fakkaatan hunda Oromoo kumaatamaan mana hidhaa jiran Oromoon falmatee hidhaarraa baafatuu baannaan gaabbiin booddee Oromoodhaaf mootummaan kun gallakkisuu hin deemu. Mootummaan kun qabdii qabatee hayyoota Oromoo akka qabdiitti qabatee Oromoo taphachuu waan jiruufi Oromoon falmachuu qaba. Oromoon falmachuu qaba. Amara militia is a rapist. Is a rapist. Eritrean troops. Eritrean troops. It's a terrorist. It's a terrorist. It's a pusher. Eritrean troops out of Oromia. Out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Eritrea troops out of Oromia. But no! Say but no! But no is a terrorist!
kanaaf karaa dheeraa deemarraa dhaadannoon akkuma itti fufee jira. DC jirra. Hiriira jirra. Yeroo takka warreen nu duuba deemaa jirtan adda fagaadhaa please. Oromos united, we never be defeated. 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 Jirra. Hey hey, ho ho, Abiy Ahmed must go. Hey hey, oh ho, Abiy Ahmed must go. Hey hey, ho ho, Amara militia must go. Hey hey, oh ho, Amara militia must go. Hey hey, ho ho, Amara militia must go. Hey hey, oh ho, Amara militia must go. Hey hey, ho ho, Eritrean troops must go. Hey hey, oh ho, Amara. Hey hey, ho ho, Eritrean troops must go. Hey hey, oh ho, Eritrean troops must go. Ethiopian Prime Minister is a killer. 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 Ethiopian Prime Minister is a terrorist. 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 Ethiopian Prime Minister is a rapist. Ethiopian Prime Minister is a rapist. Riirichi bakka lamatti wal muree jira. Free Jawar Mohammed. Yeroo ammaa haala argitan kanaan bakka lamatti bakka sadiitti mureera. Abo sagalee ol fuudhaa jaa'ii sodaatinaati. Free Jawar Mohammed hoggaa jette sagaleen isinitti qaatiin. Obbo Hussein Birmajii ilmii akkam jirtu baga nagaa dhuftan Denver Colorado irraa yeroo hedduu deddeebitanii magaalaa Washington DC'tti mormii mootummaa Itoophiyaatiif baatanii ummata Oromoo cinaa dhaabbachuuf hayyoota Oromoo yookaan falmattoota haqaa mana hidhaatti yakka tokko malee ugguramaaranii fi falmachuudhaaf baatanii yeroo hedduu deddeebitanii asii wal argineerra. Mee hiriirri addaa kuni adda keessa godhu maaliidha? Kaayoon inni irratti xiyyeeffate maali jettan? Kaayoon hiriira kana wanti adda nama godhuu fi warra hidhamtoota keenya falmachuu fi nafsee jaraa harka rabbii waliin eeguu fi kanaaf as dhufne jabaadhaa Oromoo jabaadhaa jenna. Obbo Hussein Birmajii baay'ee ulfaadhaa Denver irraa namni hedduu akka isin duubaan dhufe quba qabnaa maal jettan falmattoota kennaa fi yookaan hidhamtoota hayyoota kennaa fi falmachuu fi kan jedhu isaan sunniin ka fotoo amma suuraa asirratti qabatanii baatan kana. Warra kanniin. Okay, yaa asirra jiranii kunoo maarre hayyoonni Oromoo yookaan immoo hidhamtoonni Oromoo isaanuma kana moo kanniinii fi isaanii fi kana fakkaatan jettan. Kabira hagana ol kumootaan hidhamana jiran kan ulfaadhaa galatoomaa akka yaada keessanii akka fedhii keessanii rabbi isiniif haa taasisu isaan illee hidhaa baasee rabbi nu haa gammachiisu isiniin jedha ulfaadhaa isinis galatoomaa wareegama agarraa humna keessaniin mallaqa keessaniin hojii keessan dhiiftanii maatii keessan dhiiftanii karaa dheeraa Denver Colorado irraa Washington DC yeroo hedduu deddeebitanii isin arguu jirra ulfaadhaa isiniin jenna galatoomaa rabbii dadhabbii keessan laalee nu haa bilisoomsu isiniin jenna. Obbo Jamal yeroo tokko magaalaa Washington DC Desembarii guyyaa 9 bara 2021 as magaalaa Washington DC tti argamna guyyaa irraa. Mee hiriira kana yeroo hedduu magaalaa Minneapolis jiraataa achirraa deddeebitee magaalaa Washington DC kana yeroo hunda hiriira hunda hordoftee dhufta. Mee isa irraa kana adda kan taasise hiriira guyyaa Desembarii guyyaa 9 bara 2021 kana adda kan taasisee fi xumura bara 2021 irratti Oromoo magaalaa Washington DC waajjira Joe Biden yookiin amma waajjira bulchiinsa Joe Biden pirezidaantii Ameerikaa afur bahuu deemna. Isa kaarraa kana adda kan taasisu maali jettee ilaalta? Dhugaadha. Isa arraa kana kan taasisu yeroo diinni amantiidhaan adda baasu deemu keessatti akkuma ammaan dura diinaan adda baanitti diinaan adda bahuu hin qabnu nuti amantiin takka kiristaana muslima waaqeffataan adda baanu amantii fi keenyaaf qabna islaamni akka islaamatti waaqeffataan akka waaqeffataatti akkasumatti kiristaanni akka kiristaanaatti qabna saniifuu warri tana ajandaa godhatee kaasu akka cinaa dhaabbannu duraan hidhamtoota keenya amantiidhaan mana hidhaa keessa jiran hidhamtoonni keenya maaliin hidhaa jiran kiristaanni hidhaa jira islaamni hidhaa jira waaqeffataan hidhaa jira oromummaa isaaniitiif hidhaman islaamummaanii fi kiristaanummaan keessatti diinni keenya nurratti maal godha akka kiristaanaatti diinni keenya akka kiristaanaa nu dhufa
akka muslimaatti diinni keenya akka muslimaan nu dhufa diinni keenya akka waaqeffataatti akka waaqeffatan dhufa diinni oromoodha amantii sadii nu dhufa nuti amantiin sadeen ni qabna amantii sadeen qabannee diina keenya karaa sadii kana dhufu firraa dhorkuudhaaf yeroo hunda qophiidha jechuudha arraan tana wanni asi baaneef hiriira hanga oromiyaan bilisoomtu ni baana wanni hiriira kana kan addaa godhe ammas hidhamtoota keenya kan akka Jawaar Mohaammed kan akka Baqqala Garbaa kan akka Abdii Raggaasaa kan akka Hamzaa Booranaa kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kanneen Shamsuddin Xahaa hidhamtoota hooggantoota keenyaa fi akkasumas qabsaa'ota keenya barattoota keenya qeeroo keenya qarree keenya kan kumaatamaan manidhaa jiru haga oromiyaan bilisoomtu oromoon addaan hin babaatu qabsooni gootu arraan tana qabsoo ilmaan Tigraay godhan laaluun warreen kaleessa diina keenya turan warreen irra qabsoo godhuudhaaf fira keenyaa yookaan immoo tattaafatan amata tokko dura bilisooma gabroomaniiti amata tokko keessa qabsaa'anii arraan tana tokko ta'an saniifuu maal wanni godhuu qabnu tokkoomu isaan arraan tana TDF fi TPLF waloluu walitti gaarrifachuu ni qaban diina irratti immoo mataa walitti qabatanii lolan tokko ta'anii lolan TDF ni beeytan kanaafi TDF fi TPLF warra wal dorgoman turanii warra wal morman turan akka naannoo Tigraayitti gaafa diinni alaa itti dhufu immoo diina alaa tokko taanee cabsinanii tokko taanii mootummaa Itoophiyaa ofirraa cabsaniiru haaluma wal fakkaatuuni warri amantiin nu duulu fakkeenyaaf ati Jamaal ilma muslimaati muslima si beeka har'a garuu Oromoon amantiin gargar hin baatu maal jetta amantiif naannoon gargar hin baanu jedha we never divided by religion in the region jedha kan uffattee isa masqala qabu kan waaqeffata kan aadaa qabuu fi kan muslimaa kan urjii yookaan bakkalcha qabu uffattee asitti argamteetta kana jechuun tokkummaa agarsiisa kanaafuu Oromoon tokko haa taatu jetta Oromoon takka amantiin addan baanu amantii an Islaam yes laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah amantiit yettiin amana amantiit yaa Oromummaa garuu walitti qabna amantiin ta dhuunfaa waa walitti qabnuuf hin ajjiraachuu Kelatoon baay'ee Jamaal baay'ee sagaltoonni keenya amantiidhaan hidhamne walitti qoma qabaadha baay'ee sagaltoon fadhaa Jamaal waa'ee lakiyyaa yeroo hundaa gammoojjii fi roo gannas ta'ee cabbiidhaan bonas ta'ee aduudhaan oowwaan waliin karaa dheeraa qaxxaamuraa turree kanaaf har'as qabbanaan asitti argamnee as jirra Jamaal waa'ee lakiyya baay'ee galatoomii dadhabbii kan keetii fi kamaatii kan kee hojii kee dhiiftee deemtu rabbiin laalee dadhabbii kan keetu laalee rabbiin nu haa bilisoomtu jedhaa hayyoota keenya rabbi hidhaa nu haa baasu Oromiyaan haa bilisoomtu qabsoon itti fuufa hanga Abiy Ahmed achirraa kaafnee haga Oromiyaan bilisoomtutti duubatti hin deebinu harkan kennan nu gootawwan keenya yaadadhaa kan akka Jawaar Mohaammed kaleessa waan inni dhiisee biyya tanaa deeme Ameerikaa bikka nuti jiru tana jira so gootawwan keenya kan qabsoo daggalaraatti maneedhaa jiru kanneen duraanis marra meeqa maqaa oppiidoon hidhaa turte hunda yaadadha kan akka Baqqala Garbaa kan akka Hamzaa Booranaa muslimummaaf waan inni islaamaa godhe yaadadha mana keessa dhiiftanii sheekkotiin biyya keessa jirtan hooggantoota keenya kanneen muslimaa fi kanneen muslima ta'in kanneen muslima taatan hooggantoonni keenya Hamzaa Booranaa Jawaar Mohaammed yaadadha gaafa inni Makka dhaqee hajji dhaqee dhufe hagam takka itti bobba'an islaama jedhanii itti bobba'aa turan kanneen muslimummaan Oromoon ta'in itti bobba'aa turan kiristaanni nafxanyaan itti bobba'aa turte akkasuma Hamzaa Booranaa waa'ee muslimummaatti qabsoo Oromoo jabeessuudhaan waan inni godhaa ture quba qabdan kanaafuu arraan tana ilma keessan Jawaar Mohaammed ilma keessan Hamzaa Booranaa akkasumas gattaniiti waa'ee amantii jettanii sababa waan biraa osoo hitan ilmaan Oromoo beekaa tana abbaaboon teenya dura akkana nu barsiifne abaaboon teenya ilma keenya hidhaa keenya ilma keenya ajjeesanii nu barsiifne Oromoo Jawaar Mohaammed ilma keessan Hamzaa Booranaa ilma keessanii maqaa islaamaatiin ilmaan Oromoo taphachuu ilmaan Oromoo nyaachuu laal agabuu buluuturra jira ilma fi ajjeesanii ilma fi itti murteessuurra du'atti murteessuurra agabuu buluuturra jira isin janna warri biyya keessaa warreen caffee Oromiyaa jettanii irra walgahii tatteessan Jawaar Mohaammed maa walgahii taa'ina maaliif Hamzaa Booranatti walgahii taa'ina walgahii irra teessan tun tan alayhi salaatu wassalaam rasuula keenyaaf nu isinirra falma isin kijibduudha galatoom kabajamoo daawwattoota keenya akkuma beekamu
Jamaal yeroo dheeraa fudhatee irratti haasaa ture. Kanaaf haaluma wal fakkaatuun hiriirriidhaa guyyaarraa kan irratti xiyyeeffatu hidhamtoota keenya falmattoota haqaa yakka tokko malee mana hidhaatti kan argaman akka hidhaarraa baasanii fi mootummaa addunyaatti iyyachuuf dachii kanatti argamne irraadha. Magaalaa Washington DC Disembar guyyaa 9 bara 2021 magaalaa Washington DC waajjira bulchiinsa Joe Biden imalu jirra. Oromoon tokkummaadhaan bahee har'a guyyaarraa Oromoon magaalaa Washington DC isteeta hundarraa bahanii asitti argamu. Kanaaf Amara militia out of Oromia! Amara militia out of Oromia! Amara militia out of Oromia! Eritrean troops out of Oromia! Eritrean troops out of Oromia! We demand freedom now! We demand freedom now! Democracy now! Democracy now! Oromia! no self-determination for Oromia! Freedom for Oromo people! Freedom for Oromo people! Stop burning! Stop burning! Stop burning! Oromo village now! Stop burning! Oromo village now. Justice now! Justice now! Democracy now! US! US! Do not try. Do not try. Blind eye on genocide! US! US! Do not run! Blind eye on genocide! Turkey! Turkey! Iran! Iran! UAE! Stop supplying! Stop supplying! Weapons! To the killers! To the killers! US! US! Stop funding! Stop funding! Stop supporting! Stop supporting! The terrorist regime! Abiy Ahmed Ethiopia! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a butcher! Abiy Ahmed is a butcher! US! US! Don't deny! Don't deny! Genocide in Oromia! US! 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 Don't turn! Don't turn! Blind eye on genocide! Blind eye on genocide! Turkey! Iran! UAE! Stop supplying! Weapons to the killer! Amara militia out of Oromia! Amara militia out of Oromia! Troops out of Oromia! Justice for our political prisoners now! It's out of Oromia! Eritrean troops out of Oromia! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! He's a killer! Abiy Ahmed! Ethiopian Prime Minister! He's a butcher! He's a butcher! UN! 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 Inni duubaa kun immoo hiriira termi lammaffaadha. Bakka 2-3 murameera. Baay'inarraa jechuudha. Baay'inarraa adda kutamee deema. yaa inni jalqabaa isa kana yoo ta'u inni kun dheeraadha baay'ee guddaadha ka jalqabaati inni lammaffaan ammoo isa kana ka amma dhufaaru kana seenaa jinjimoo faana Justice now!
democracy, no. We demand freedom. Amara militia out of Oromia. Amara militia out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Justice for Oromo political prisoners. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Oromo jirtu. Sagale teessan ol qaba. Oromo jirtu. 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 We need justice. We demand justice. We need freedom. We demand freedom. We demand freedom. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, hey, ho, ho, Abiy Ahmed must go. Hey, hey, ho, ho, Amara militia must go. We demand democracy now. Freedom for Oromo people now. Self-determination for Oromo people now. Self-determination for Oromia now. Self-determination for Oromia now. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Democracy now. Democracy now. Democracy now. Democracy now. Amara militia out of Oromia. 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 Amara militia are terrorists. Amara militia are the terrorists. Amara militia are terrorists. Amara militia are terrorists. Amara militia are butchers. Amara militia are butchers. Eritrean troops out of Oromia. Eritrean troops out of Oromia. Justice in Oromia. No justice in Oromia. Justice in Oromia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopia Prime Minister is a terrorist. Stop supporting. Stop financing. Jira. Jira. No peace. No justice. No peace. Stop killing